Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiraatonni tayyaaf naannoo isheetti argamtan hundi keessanuu baga ayyaana Iidal Adhaa nagaan geettan jecha maarree ayyaana Iidal Adhaa sababeeffachuuf sangoonni 300 ol akka qalamuu deemu quba qabdu. Maarree guyyaa jimmataa akkuma salaatarraa baataniin qooda kan akka qoodamtan abdiin isin gaafata. Guyyaan Iidaa guyyaa hiyyeessa gargaaran, guyyaa yatiima gargaaran, guyyaa ka qabu kan qabnee kennu, guyyaa ka qabus waliin nyaatee gammadu, guyyaa tokkummaan salaataniif tokkummaan waliin nyaatanii jaalalaaf gammachuun dabarsan. Maarree warri oduu kana dhageettan guyyaa sanachitti argamtanii sangoonni 300 ol bakka irratti halalfamanii namoota hin qabneefis kan qabuufis akka qoodamu quba qabaadhaa isiniin jecha warroonni sagalee kana dhageettan guyyaa san bakka irratti argitanii akka hirmaattan abdiin isin gaafanna. Guyyaa jaalalaa, guyyaa kabajaa san jaalalaa fi quufaaf gabbinaan dabarsina. Haala gaariin nyaannee garaa keenya jiifannee haala gaariin Iida akka dabarsinu abdii qabna. Warroonni hudiyyaa kana fuudhanii nu biraan ganii hawaasa islaamaa guutuu gammachiisan. Abdullahaab Amaan galatoomi jecha maarree guyyaa san nam tokko akka dhabne bakka irratti argamtanii qooda kanarraa akka qoodamtan quufaaf qananiin jaalalaan tokkummaan akka dabarsitan abdii qabna. Oduu kana sagalee kana sheer gootanii hawaasa keenya guutuun biraan geettanii tayyaa fi naannoo isheetti kan argamtu hundinuu bakka irratti argamtee akka qooda kanarraa fudhattu abdii qabna. Homaan shakkin na hanqatan hanga'u jettee hin shakkin haala gaarii 300 jenne malee 300 olis ta'uu danda'a. Guyyaa san akka dhabne asumaan dhaamsa keenya isin biraan geenna. Galatooma.